Ajjamaar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwus namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwusiif haarawaa taatan Muhaa Niwus subscribe gochuudhaan maatii nuuf taasisaniin jecha kanneen ammoo maatii keenya taatan viidiyoo keenya like fi share gochuudhaanis yaada keessan komentii nuuf godhaa isiniin jecha qophii keenya ammaaf qabanne ammoo isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turus ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Humnoonni addaa eegdonni masaraa mootummaa 4 kiiloo Riippaabilikaan Gaardii sabaan Oromoo ta'an 70 ol sulultaa keessatti rashanamuun isaanii dhaga'ame. Humni kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBO waraanuudhaaf bobbaafamee kan ture hoggaa ta'u guyyaa lamaaf erga humnootuma mootummaatiin marfamanii guutumatti ammoo ajjeefamuu isaanii qondaalli waraanaa ol aanuun tokko kan maqaan isaanii akka heeramu hin barbaannes ammoo nutti himanii jiru. Walshakkiin hammaachuudhaan ammoo maqaa WBOtti makamuudhaaf sochiirra turan jedhuun guutumattuu humnoonni addaa kunneen ammoo rashanamuun isaanii kan dhaga'ame. Kan adda godhu ammoo humni addaa Riippaabilikaan Gaardii eegdonni 4 kiiloo 70 ta'an kun guutumattuu sabaan Oromoo ta'uu isaati. Keessattuu ijoollee Arsii fi akkasuma ammoo Shawaa akka ta'anis himamaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo WBO ittisuudhaaf sulultaa akka turanii fi ammoo sochiin isaanii hordofamaa tururraa kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo WBOtti makamuuf jirtan jedhuun ammoo ajaja walirraa kennameen rashanamuun isaaniitis himamee jira. Walwaraansi WBO fi mootummaa hammaachuun jiddu galeessa ga'e yeroonii fi Finfinnee jalalti sulultaa keessatti lolli meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa jirutti guyya guyyaadhaan humni Riippaabilikaan Gaardii humnoonni addaa eegdonni 4 kiiloodhaan ammoo helikoophteraanis achitti buufamaa jiraachuun isaanii himamaa jira. Kanneen waraana bilisummaa Oromoo WBO haleeluudhaan duubatti deebisuu dadhaban ammoo fedhii waraanicha gaggeessuun qabdan WBOtti makamuudhaafis ammoo fedhii qabdan jechuudhaanis ajajoonni olaanoo waraanichaa ajajaa jechaa gubbatti dabarsuudhaanis ammoo achumatti hunda isaanii rashanaa jiraachuunis dhagahamee jira. Yeroonii fi kun sulultaa keessatti tahaa jirutti humni raayyaa ittisa biyyattii hedduu ta'anis waraana bilisummaa Oromoo WBOttis harka laachaa jiraachuunis himamee jira. Mootummaanis ammoo erga humni raayyaa ittisa biyyattii hedduun harka laatee humni addaa eegdonni masaraa 4 kiiloo humni Riippaabilikaan Gaardii kunis fedhii lolichi gaggeessuu hin qabu. Humna waraana bilisummaa Oromoo WBO kana bakka jirurraa rukuteetis hin kaafne maqaa jedhuu fi akkasuma ammoo inninis akkuma raayyaa ittisa biyyattiitti WBOtti makamuudhaa fi meeshaalee ammayyaa'oo kana ammoo WBOdhaaf laachuuf sochiirra jira fedhiis qaba jechuudhaan erga fiild maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi muummee Abiyyi Ahmad murteessanii ajajoonni ol aanoon humna Riippaabilikaan Gaardiis ammoo guutumattuu rashanamuu akka qaban murteessuudhaan humni raayyaa ittisa biyyattiitii fi eegdonni masaraa 4 kiiloo kanneen biroo ammoo marsuun guyyaa lamaa oliif erga ammoo nyaataa fi dhugaatii irraa kutanii achumatti barbadeessuun isaanii himamee jira. WBO fi mootummaan sulultaa dabalatee Shawaa Bahaa keessatti akkasuma ammoo Shawaa Lixaa fi bakkoota hedduutti wal waraansa jabeessuudhaan meeshaalee gurguddoon gaggeessuus akkuma itti fufanitti jiru. WBOn humnoota mootummaa danuu duruma dhaabbachuun akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu ammoo kan beeksise lola guddaa sulultaa keessatti gaggeessaa jiru kanaan humna raayyaa ittisa biyyattii dabalatee humna Riippaabilikaan Gaardii fi humnoota wal makoo ta'an hundumayyuu ammoo barbadeessuudhaan injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise mootummaan waraana bilisummaa Oromoo WBO sulultaa keessas baasuu dadhabee jira. Humnoonni addaatii fi akkasuma raayyaan ittisa biyyattiitis waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf dhaqan ammoo idduma gaanitti boolla mishiggii qotachuu malee waraana bilisummaa Oromoo WBO boolla mishiggiin keessa jiru keessas baasuu hin dandeenye jechuudhaanis ajajoonni olaanoo waraanichaa dubbachaa akka jiranii fi humni qilleensa Itoophiyaadhaa tarkaanfii jajjabduu akka fudhatuu fi akkasuma gaarreewwan naannoo sulultaatti argaman
hundayyuu rukutuu akka qabuu fi akkasuma ammoo humni lafoo fi qilleensa waliin ta'uudhaan opereeshinii addaatis gaggeessuudhaaf sochiirra jira jechuudhaanis qondaalli olaanaa mootummaan tokkos muhaaniwsitti himanii jiru. Yeroo kanatti wal waraansi oboo fi mootummaa hammaate lafoo fi qilleensarraan gaggeeffamaa kan jiru. Lolli giddu galeessa qofa otoo hin taane ammoo lixa Oromiyaatti oboo fi mootummaa gidduuttis jabaachuudhaan akkuma itti fufetti jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n Baashaggar keessa sossa'u aanaa Fantaallee keessatti tarkaanfii jajjabduu fudhachuudhaan humnoota mootummaa danuu isaanii barbadeessuun hedduu booji'ee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n aanaa Fantaallee gandoota hedduu ganda akka Haroo Qarsaa fi bakka addaa Hadhoottu jedhamtuttis ammoo waraana mootummaa hedduu isaanii konkolaataa hedduu waliin barbadeessee jiraachuun himamee jira. Humnoonni mootummaadha kaleessaa fideen gaddaammoo konkolaataa hedduun achitti buufamaa turanii fi humni kumaandoon hedduun paatrooliidhaan ammoo yeroo adeemaa turanitti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haxxee hidhuudhaanis ammoo yeroo eeggatu guutumattuu humnoota mootummaa konkolaataa waliin barbadeessuudhaanis injifannoo guddoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola Fantaalleetti gaggeesse kanaan humnoota mootummaa 200 ol akka barbadeesse ammoo kan himamu. Humnoota madaan mootummaan madoo paatroolii 4 kaafatee akka jiruu fi ambulaansii lamaanis galgala kana kaasaa jiraachuun himamee jira. Gama biraatiin ammoo yeroo wal fakkaatutti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n waraana mootummaadha kan ammoo deebi'ee humna ribii kana dhaqqabuudhaaf adeemaa ture magaalaa Mataraarraa paatroolii 12 ammoo kan fiigaa tures haxxee hidhuudhaanis ammoo guutumattuu barbadeessee jiraachuus himee jira. Lola kana waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota mootummaa 400 ol ta'an barbadeessuudhaan 60 ol ammoo fayyatti booji'uudhaan meeshaalee gurguddoo hedduu ammoo irraa booji'ee akka jiruu fi akkasumattillee hedduu isaanii madeessuudhaanis bakkarraa deebiin qabnettis ergee jira. WBO'n lola giddu galeessatti gaggeessaa jiru jabeessuu kan beeksise tarkaanfii jajjabduu yeroo ammaa fudhachaa jiruunis injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu isaatis beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa adabuudhaan dishqaa fi hidhannoo gurguddoo irraa hiikee jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irratti godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti fudhateen waraana hedduu du'aa fi madoon adabuudhaan meeshaalee waraana gurguddaa irraa hiikee injifannoo argachuu hime jira. WBO'n tarkaanfii aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa xiqqaa Jangarii jedhamtu keessatti taasiseen loltoota mootummaa faashistii PP jedhuun irraa ammoo 470 ol yoo ajjeesu 180 madeessuudhaan 96 booji'ee jiraachuu WBO'n ifoomsee jira. Lola guddaa aanaa Giddaa Ayyaanaa kana keessatti taasifameen dishqaa bireenii sniiparii AKM rasaasa 25 olii fi bombiidhaa fi hidhannoo dugdaa diinarraa hiikuudhaan ammoo dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu WBO'n godina Baha Wallaggaa beeksisee jira. Aanaa Kiramuu keessatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Kiramuu seenuudhaaf yeroo jedhutti ammoo humni dabalataa helikoophteraan daandii irratti buufamanii daandii hidhuudhaan eeggatanis WBO'n farra haxxeetiin ammoo deebii jabaa deebisuudhaan haleellaa laalessaa irratti fudhateen of duraa kaasee komaandoo hedduu akka baala harcaasuudhaan barbadeessee jiraachuu himee jira. WBO'n lola kanaan humna waraana mootummaadha of duraa buqqisee meeshaa gurguddoodhaan dishqaadhaa fi rookeetii RPGdhaan rukutee magaalaa Kiramuutti ammoo ol deebisuudhaan warreen mooraa keessatti hafan waliin ammoo magaalaa keessaa buqqisee magaalatti galee jiraachuu WBO'n himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii kaayyoo diinaa fashaleessuun fudhate kana loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa ammoo 152 yoo ajjeesu 74 madeessuudhaan 36 booji'ee jiraachuu ifoomsee jira. Gama meeshaatiin AKM hedduudhaa fi rasaasa bombii hedduudhaa fi hidhannoo 100 olii fi akkasuma gama kaaniin dhukaatuu rookeetii RPG garagaraa akkasumallee
malee ammoo galaa waraana irraa buufachuudhaan injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoodha. Kutaan godina Ba'a Wallaggaa ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo kanatti godina Ba'a Wallaggaa akkuma raasetti jira. Aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramoo keessatti ammoo tarkaanfii fudhateen ergamnoota mootummaa barbadeessee achi keessaa baqachiisee booddee hidhamtoota siyaasaatillee bilisa baasee akka jiruu fi gama biraatiin ammoo injifannoo booddees uummanni bal'aan magaalattiitti bahuudhaan waraanicha simatanii akka jiranii fi waraanichi injifannoo booddees ammoo lolicha ittuma fufuudhaan gama jiddu galeessaatti adeemaa jiraachuun kan himame. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBO akkaan guddaatee lixa bakkoota garaagaraarraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad rukutuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuunis ifatti baramee jira. WBOn humna guddoodhaan tarkaanfii fashaleessuu humnoota mootummaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise jiddu galeessa Oromiyaadha. Kaabineta Shaggar dabalatee akkasuma kibbaa fi haga bahattis tarkaanfii fudhachaa jiruun injifannoo gonfachaa jiraachuu himee sabichinis yeroo kanatti humna isaa cinaa dhaabbate diina isa ofirraa qolachuu akka qabus ergaa jajjabduu qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo olaanoo ta'anis waamicha dabarsuu irratti argamu.